video waraabanii erganii abdiin hagarumaan dhufe. Aboota lama waraabanii iccitiin keessa baasan dura haa shaqqalattuu callise abdii keenya dubbiin akkamii birrii meeqatu galee meeqa barbaada jennaan miliyoona 4tu galee miliyoona 5tu galee 4 barbaada anaan jedhe. Kaleessa mana baabatitti 4tu galee 5 barbaada jedhe. Lafarratti haasawa isaa haasawa wal dhabullee viidiyoo 3 qaba. Annama kana jala deemee kokkee nama qabena. Ginee nama wal qabne ila akkaatan itti nama mooyu taraa takkaan ol ka'ee sin qabadhu. Anamma abdii Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte yoo bakka araadaa ta'e akka heeydar injiran kana viidiyoo biraa hojjedhu jedhanii faaxee kan isinirraa kijibe malee karaa dhugaatiin Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte abdiin harkaa baasuu hin dandeettan. Ma'asalaama. Dhimmi abdii raggaasatiif dhimmi kiyya bapis bicha no mialko pis yonta infitu ndandetan ani gowada himbeitani inna sanirati amma miliyoona 5 jennan gannalik famude jala kana kuno yolen nama arabsa keetatu warri kenna kunni akabada nama arabsa ka warri islamu wali qabnun kuni amiru makeza gale kadura sila duuni hedu asra fidi ega fide mo fide amma wana gotan Yowan kanarra hubanno qabda warri korelle ustaz Qasim Fantille Abadari Fantille ustaz Arfantille Ali Fantille dubadda yokan yobri miliyoona 30 isin gaafatan kuno namni kuma 18 hijira amma birri gur yo miliyoona dolara kuma 55 santat dolara kuma 55 jechuun black marketin miliyoona 9 banki yota te gadi bu'ayu kanuma miliyoona 10 yo bankin taate miliyoona 10 ta yo black market miliyoona 9 ta miliyoona 7 fi jira jechu gargaasaf gae irra hafa birrichi kanaaf yo dandeettan asumatti haadhaabatu anille dhiifama gaafadha obboleessa keenya ummata irraa dhaaba dhimmi private jaartiin wallolanii ummata irraa ganama galgala ilmuun kun haadhaabatu jara keenya maqaa keenya fu gaarii miti wanni kun akasi warri motu lakki asli hindo gogorte birrin hagana hojjetan motu dubbadha ulamaawni keenya sira jirta hin arramadan yo do gogora qabate assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz Farhan kam nagaa jirtan hundi keessanoo nagaa fayya jazakumullahu khairan inshallah jechuma daqiiqaa tokko dubbadhaan inshallah dubbii hundumaa soo jirtani sinitti akka neeresine obboleessa keenya abdii rabbiin haa fayyisu ni jalqabaadha kalamaffaa rabbi islaamummaa sarratti gadi isaa dhaabu haa ta'uti akkuma jettanu nun akka garee shaadaatti ni jalqaba akkuma nama kamiyyuu waan kana dhageenya akkuma nama kamiyyuu gargaarre malee garee shaadaatiin wanni wal qabatu jiru garuu warra garee shaadaa faana nama hojjetaa ture jechuun nama daawaa gochaa ture jennee amanna garuu wanni kun akka garee shaadaa faana akka biraatti waliin qabanne akka adda nu baaftanii garee shaadaa jechuun asliidhuma isinis wal qabata jechuudha akkas taanaan wanni isin duuba waa dhuskine hojjennu hin jirru nuti yoo goone isinitti achas baanee himanna waan jirullee dubbanna jechuudha dhugaadha ammoo erga inni mana yaalaati gadi bahe ammoo waan kana nu qaqqabee jennaan ustaazonni poostii godhanii jennaan dhaabbadhee maal wanni mara poostii godheyyuu silkii sirreeffadha nagaamu sagaleen kiyya eeshi dubbadha ani jarjareeyyuun goone erga namoonni godhanii bultii 4 turee godhe maaliif jennaan uumama kiyyatti waan jarjaru isinii galee maaliif jennaan waa adda baafachuu naaf wayya akkatti isaa ta'e nama wayiin wal qunname waa gurra na buusanii tole jedhee dhuma dhiise garuu isa wajjiniin immoo bilbilee haaseera dubbiis abdiidhuma bilbileetiin waa ittiin haasee waan tokko dubbii alarra jira waan hin quba qabu hin qabu laakiin ammoo waan kun yoo waan ta'u taate gara fuulduraatti akkaawuntiinis kan irratti ta'uu hin qabu komitee keenya lammaffaa yoo deemuufis dhuguma birriin si akka ta'e immoo ammas birriin hagami reefarii barreeffames nu kenni birriin si barbaachisu hagami jedhee waa hunda gaafadhee san boodee tole jennee adda baanee bultii lama booddee reefarii fi waan garaagaraa naa kenne haa ta'u har'a ganamallee dubbii wayina qaqqabee ture dubbii sana namoonni beekanii jechuun koreewwan biyya keessaa wayii akka waan kana walgaanii haasa'an dubbataniiru garuu dubbiin kun galgala si dhaqqabsiisna sii bilbila naan jedhanii naan bilbille asuma irratti wanna jechuu jira namoota arguu jira
yaanni ko akka kootti osoo dubbii kana amma asitti dhaabdanii warri koree har'a yoo isa bira deeman ta'e bakka inni deeman eessatti akka deeman maal akka haasan adda baafannee deebinee isaanis walitti finnee hundi keenya dubbannee as deebinee uummataaf ifa osoo goone wanti amma jedhamaa jiru kun dhugaa moo kijiba? Inni amantaa sirriidha. Waan kana taanaan uummatatti waan dhufnee himnu lakki immoo waan kun kijiba jennaan immoo akkuma jettan statementiin dirqama utuu isin asirratti hin dubbatiinuu anuu haaseera ganama nama naan haaseen dubbii kana haasoftanii isinii amanamuu baate statementii akka nuu fiddanii statementiin nufu taanaan waan kana irratti hojjechuu hin dandeenyu akka haasoftan taanaan maaliif jennaan uummanni muslimaa gowwamuudhaa hin qabu sababa kennatti. Kanaafuu irraa dhaabbanna jennee har'a xiqqoo irraa dubbanne gara zuhrii na fakkaata. Kanaafuu waan kana osoo haasofnee yoo inni waan kana godheera dhuguma birrii nama kana galeera moo hin galle nu amane welcome amanee uummatatti bee waan jedhu akka jedhu lakki immoo hin amanu jedha taanaan immoo yoo statementii nuu baasee asirratti beellamaan bor galgalas ta'ee boroolees ta'ee beellamaan osoo as nuu dhufee godhame wanni kun ammatti yoo jennee inni dhufee hin dubbatu taanaan statementii of harkaan qabnu taanaan cal jennee dhuma dubbannee nunis miiraan haasofnee namootas miira keessa galchinee isaanin illee miira keessa galchuun immoo garam nu deemsa laata maslahaan isaa akkamtaa waan jedhuuf mee waan kana otoo akkasiin laalle akka nama xiqqoo isinirra waa beeka osoo hin taane akka nama xiqqoo wanni itti yoo kana goone jechuu yaada isin gaafadha. Lakki naasofna hojjettanis immoo haasa'uu hin dandeessu laakiin kanaturra gaarii na fakkaate yaada. Asli amma haasaa Ustaaz Farhaan haasaa akkuma adeemsa qajeelfamaatti ilaallaa waan kana har'a guyyaa irraa akkumaan reef dubbadhetti ana Ustaaz Xaahir Galatooti Sayyaadha Suudii Jamaalii nama gara 5 taanee waanuma kana haasofnee sirreessinee kallattii qabsiisne jenneeti wal geenyee turre guyyaa guutuu eegaa turre tasa Abdii fi obboleessa Abdii fillee mijoofnetti fakkaata. Mee Ustaaz Xaahirtu waan kana keessatti illee walitti illee nu qabe waan ta'eef koree gizaayuu koree turre har'a waan sanillee tokko obboleessi Islaamaa bakkoon duraa jira. Hin gaafanne inni asuma jira waan ta'e walaa seenu Xaahir Ustaaz Xaahir mee yaa musliimu man obboleessi illee waa takka yaa rabbina hadiis wallahi hayyee mee Ustaaz Xaahir waan jalqabarraa waan irratti oollee waa hundaa'u ana mana mataatti tasaafareetiin obboleessa mazmuura dhageeffataa deemu nama isa waraabee na erga jira maal jettan ijoollee tana dhogga wallahi akkana walitti jiru ana hunda caala jechuudha waan hunda amma waa isin dhamadha anama waa isin dhamadha hunda caala waan isin dhamadha maal beeytanii ijoolleen tun hin jarjartii akka ana walitti hin buune mucaan gowwaadha yoo xiiqii namaan qabe dhagayu humna keenya olii waan najisa waliiti walitti hin bu'inaa jedhan akkuma nama hin beekne because waliin beeknu waan ta'e birrillee isin kennaafi waan qabdaan guuraa kennaafi rakkoo miti garuu ani uummanni yoo gowwoomu garaan nan danda'u fayyaaluma makiyya garaan nan danda'u amma Abdii maasha Allah dullee umaa hamtuu irraan dhageenye bakka birrii kana malee mucaan kun maasha Allah jedhan addisuun Asli addisuun nama taasisa hojii yaabbateetiin viidiyoo waraabeen erga jira kunoo sheekonni teessa waan godhatu jedhee sodaachisaa boodatti deebina booda nu sodaachisa jedha amma waan goonu qubna gadi taa deebinu eenyu gadi himiti amma waan goonu akkaffa Abdiin Raggaasaadha haa dhufu laal Abdiin Raggaasaa illee haa dhufu marhaabaa haqa keessan dhugaa keessan kunoo tedheetiniin waan foorjii deemtuun kana ifaan ifatti aggaallatu qabna guyyaa boruu horee uumamtee. Miidiyaan har'a haga dhufe jechuudha. Aaree arraba waa balleessuu waan kiyya soba jechuudha rabbiin natti beeku kophaa kiyya tafaallama. Ankalee kiyya baaseetiin yaalchisaa isin jedhe bar wallaahi birrii takka isin hin gargaarina miliyoona 16 kana anatu baasee yaala isa barbaachisu full ana full sponsor irraa ta'a wallaahi. Ayyee wallaahi. Abdi mana Ustaz Xaahir yoo kabee kutee Ustaz Xaahir carraaqna dubbatu. إنه هيدر أتي أوبسنيتي إلى أصل الدين السلام عليكم. عليكم السلام. لما كان نمني بفوقفتي ويادا كني بريدة هيدر اللي أولا كنيرا أستاذ فرحان اللي واجد أني مي أستاذ طاهر يود إما كان كيسة كوريت أني كبي كنتاتي بلي ينكي يا ربي سودان نيوان جرو كيسة لغاجر تلفقاو النور رجرا
يوكان أمو يو أدان بافن أكريف أستاذ فرحان جنان كانت تدبافن غير حواسا ديبنان اللي وان توكو أستاذ طاهر ميد وواجر تسي لفن وكايا جدور عن فراتيني هيدر ناوبسيت اتدابي عزيز أستاذ طاهر ربنا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته